Yooyyaa harka fuunee ooltiin akkam kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu gaggabaaboo isaa kanaan isin dhageessisa. Oduu kan isin dhageessisu an gammachuu Tsaggaayiti. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee warshaalee daabboo sadii guyyaatti daabboo miliyoona 1 oomishan eebbisiisanii jiru. Warshaaleen daabboo sadii guyyaatti daabboo miliyoona 1 oomishanii fi giddugalli dhiyeessii nyaataa Tasfaa Birhaan jedhamu lama guyyaa har'aa eebbifamaniiru. Sirna eebbaa kanarratti kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee fi itti aanaa kantiibaa obbo Jaanxiraar Abbaayii dabalatee hooggantoonni bulchiinsa magaalichaa biroon argamaniiru. Warshaaleen daabboo kunneen kutaa magaalaa Addis Katamaatti kan ijaaraman yoo ta'u, giddugalli dhiyeessii nyaataa immoo kutaa magaalaa Lammii Kuraatti ijaaraman jechuun gabaafameera. Warshaaleen kunneen guyyaatti daabboo miliyoona 1 oomishuu kan danda'an yoo ta'u, yeroo guutummaan guutuutti gara hojiitti galan immoo guyyaatti daabboo miliyoona 1.6 oomishuuf humna kan qaban ta'uun himameera. Giddugalli soorata dhiyeessu immoo magaalichatti giddugaloota jiran gara 19tti akka guddatu kan taasise yoo ta'u, warshaalee fi giddugalichi har'arraa eegalanii tajaajilaaf banaa akka ta'an tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Yuunivarsiitiin Arsii Sheek Hajii Ibraahim Tufaa fi Atileet Qananiisaa Baqqalaaf dooktoreetii kabajaa kenne. Yuunivarsiitichi barattoota gosa barnootaa 34 sadarkaa barnootaa garagaraan barsiisaa ture 621 guyyaa har'aa eebbisiisee ooleera. Yuunivarsiitichi Atileet Qananiisaa Baqqalaa fi Sheek Hajii Ibraahim Tufaaf dooktoreetii kabajaa laachuunsaas beekamee jira. Kan har'aa dabalatee yuunivarsiitichi marsaa 9f barattoota 18,000 ol eebbisiisuun guddina biyyaaf gumaachuun eerameera. Oduma wal fakkaatuun yuunivarsiitiin saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa giifti duree Zinnaash Taayyaachof dooktoreetii kabajaa laate. Giifti duree Zinnaash Taayyaachoon biyyattiitti manneen barnootaa babal'isuu fi maallaqa dhaabbilee tola ooltotaarraa argatanii manneen barnootaa sadarkaa lammaffaaf bultii addaa 27 ijaarsisaniiru. Gumaacha barnootaa fi deeggarsa namoomaaf taasisaniin dooktoreetiin kabajaa laatamuufiin ibsamee jira jechuun tajaajila oduu Itoophiyaa fi FBCtu gabaase. Yuunivarsiitii Kolleejiin Hope Enterprise marsaa 10ffaaf barattoota isaa muummee garagaraan barsiisaa ture eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi beekamtii yeroo dheeraa kan qabuu fi kutaalee magaalaa Finfinnee Nifaas Silki Laaftoo fi Jamootii kaampaasota qabu keessatti barattoota isaa digirii jalqabaa fi digirii lammaffaan barsiisaa ture guyyaa har'aa eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi qaama dhaabbata Tasfaa Dirijit jedhamu keessaa tokko kan ta'e yoo ta'u, eeyyamaa fi beekamtii abbaa taayitaa barnootaaf leenjii dhaabbilee olaanoo irraa argateen bara 2003 irraa eegalee hojii baruuf barsiisuu qulqullina qabu gaggeessaa kan jiru ta'uunsaa beekameera. Yuunivarsiitichi hundeeffama isaarraa kaasee hanga ammaatti digirii tokkoffaatiin marsaa 10ffaaf kan eebbisu yoo ta'u, digirii lammaffaatiin ammoo marsaa 4ffaaf eebbisiisaa jira. Kanneen guyyaa har'aa eebbifaman dabalatee yuunivarsiitichi hanga ammaatti barattoota 2,798 kan eebbisiise yoo ta'u, warreen guyyaa har'aa eebbifaman 461 keessaa barattoonni 366 barattoota digirii jalqabaa yoo ta'an, barattoonni 95 ammoo eebbifamtoota digirii lammaffaa ta'uu ragaa yuunivarsiiticharraa argame ni addeessa. Yuunivarsiitichi hanga ammaatti barattoota eebbisiise keessaa barattoota 627f carraan barnootaa bilisaan kan kenname yoo ta'u, eebbifamtoota guyyaa har'aa keessaas barattoota 32f carraan barnootaa bilisaan kennameera. Yuunivarsiitichi barnoota digirii jalqabaan muummeewwan barnootaa 7 Accounting and Finance, Marketing Management, Computer Science, Architecture, Information Technology fi Information Systemiidhaan kennaa kan jiru yoo ta'u, sadarkaa digirii lammaffaatiin ammoo Master of Business Administration, Master of Art in Organizational Leadership, Master of Science in Accounting and Finance dhaan barsiisuu irratti akka argamu odeeffannoo yuunivarsiiticharraa argame ni addeessa. Eebbifamtoota yuunivarsiitichaa bara kanaa keessaa qabxii olaanaa galmeessuun badhaafamtuu waancaa kan taate barattuu Ruut Mulugeetaatiif yuunivarsiitichi baasii barbaachisu hunda uwwisuun sadarkaa barnoota digirii lammaffaa muummeewwan yuunivarsiitichi barsiisu keessaa kan barbaadde filattee akka barattu waadaa galuun isaanis beekameera. Bara barnootaa itti aanuttis ulaagaa ministeerri barnootaa kaa'e irratti hundaa'uun barattoota simatanii barsiisuuf qophii ta'uudhaan waamicha taasisaa akka jiran waayillan keenya bakkichatti argaman gabaasaniiru. Hospitaala Waraabeetti haati tokko al tokkotti daa'imman 3 da'uun ishee dhaga'ame. Hospitaala Kompireensivii Speeshaalaayizidii Waraabeetti haati tokko al tokkotti daa'imman 3 ulfaatinni isaanii kiiloogiraama 2.7, 2.6 fi 2.5 madaalu da'uun ishee ibsame. Haati kun aadde Hayriyaa Nuur Saboo kan jedhamtu yoo ta'u, aanaa Alichoo Wuriiroo irraa rifeeriidhaan kan ergamtee fi wallaansa baqaqsanii yaaluutiin daa'imman kanneen akka deesse gabaafameera. Yeroo ammaa kanattis haatis ta'ee daa'imman dhalatan haala fayyaa gaarii irratti kan argaman ta'uu odeeffannoon hospitaalicharraa argame ni addeessa jechuun Itoophiyaan Pirees Ejeensiitu gabaase. Koomishinar Lalisee Nameen jila dhaabbata teekinooloojii JD Chaayinaa waliin mari'atan. Koomishinarri Koomishinii Investimentii Itoophiyaa Koomishinar Lalisee Nameen
jila dhaabbata teekinooloojii jeedii chaayinaa waliin mari'ataniiru. Marii isaaniitiin carraa fi filannoo hojii investimentii Itoophiyaan qabdu irratti xiyyeeffachuun mari'ataniiru. Dhaabbatichi Itoophiyaatti dameewwan investimentii adda addaa irratti keessattuu e-koomersii, sirna faayinaansii dijitaalawaa fi ICT irratti hirmaachuuf karoora qabaachuun ibsameera. Ambaasaaddarri Burtukaan Ayyaanoon itti aanaa pirezidaantii sagantaa nyaata addunyaa waliin mari'atan. Ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaaddarri Burtukaan Ayyaanoon itti aanaa pirezidaantii sagantaa nyaata addunyaa Kaaril Iskaawuu waliin mari'ataniiru. Ambaasaaddarri Burtukaan deeggarsa dhaabbatichi Itoophiyaaf yeroo garagaraatti taasisaa ture galateeffachuun Itoophiyaa fi dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa hariiroo gaarii bara dheeraa lakkoofsise qabaachuu ibsaniiru. Itoophiyaan hariiroo dhaabbata sagantaa nyaata addunyaa waliin qabdu caalmaatti cimsuuf murannoo qabaachuu Ambaasaaddarri Burtukaan eeraniiru. Dhaabbatichi lammiilee Itoophiyaa sababa waraanaa fi hongeen miidhamaniif deeggarsa barbaachisu akka taasisus gaafataniiru. Itti aanaan pirezidaantii sagantaa nyaata addunyaa Kaaril Iskaawuu gama isaaniin dhaabbatichi deeggarsa taasisu itti fufuuf tattaaffii barbaachisu taasisaa jiraachuu kaasaniiru. Oduu ispoortii keessaa fiigicha Daayimandi Liigii Monaakootti geggeeffameen atileetonni Itoophiyaa milkaa'uun isaanii dhaga'ame. Fiigicha meetira 5,000 dhiirota gidduutti Monaakootti fiigameen atileetonni Itoophiyaa atileet Hagos Gabirahiwoot tokkoffaa, Barriiwun Areggaawwii lammaffaa, Xilahuun Haayileen sadaffaa bahuun xumuraniiru. Fiigicha gufachiisaa meetira 5,000 dhiirota gidduutti fiigameen atileet Abrahaam Simeen sadarkaa sadaffaa bahuun xumureera. Fiigicha maayila tokkoo dubartoota gidduutti dorgomameen ammoo atileet Fireewaayin Haayiluu sadarkaa sadaffaan xumuruun eerameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gaggabaaboon yeroo kanaaf qabanne kanneen amma dhageessan turanii qophiilee wiirtuu hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Horaa bulaa deebanaa.